Hordoftoota miidiyaa Shaaloom kan taatan iddoo jirtanitti kaabaa fi kibbarra kan jirtan, baaf dhiyaarra kan jirtan, warroota miidiyaa kanatti duukaa bu'aa jirtan hunduma keessaniifuu ayyaanni gooftaa keenyaa gooftaa Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniifuu isiniif haa ta'u jecha guyyaa adhaa sagalee waaqayyoo ana wajjin taanee wal wajjin baranna kutaan macaafaa guyyaa adhaa wal wajjin barannu wal wajjin qoodamnu macaafaa Filiphisiiyuusii boqonnaa 3 lakkoofsa 7 hanga 11 isa jiru wal wajjin taanee guyyaa adhaa barannaani kutaa macaafichaa akkanatti dubbisa akkana jedha. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qaba ture hunduma akka waan gatametti laakkaa'eera. Dhuguma iyyuu gooftaa koo Kiristoos Yesuusin beekuun hunduma irraa waan caaluuf ani waan hundumaa akka waan gatametti lallaakka. Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf kuni hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kusittis isa laakkaa'eera. Kanaanis ani kan Kiristoosii ta'ee argameera. Eegaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu utuu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamudha. Qajeelummaan kun Waaqayyoo biraa in dhufa. Amantii irraas in dhaabbata. Kanaafis isa duwwaa beekuu, humna du'aa ka'uu isaas mi'eeffachuu, dhiphina isaa irraa, du'a isaa irraas hirmaachuu nan barbaada. Warra du'aa ka'an, warra du'aa keessaa kaafamuu biras nan gaha jedheen aggaama jedhee Phaawulos warra Filiphisiiyuusiitti mana hidhaa keessaa isaaniif barreessa. Obboloota koo yaadni guyyaa adhaa kutaa macaafa kanaa irratti wal wajjin barannu yaada akkana jedhudha. Jireenya hundumarra caalu. Jireenya hundumarra caalu. Jireenyi hundumarra caalu jira. Namni hundinuu jireenya hundumarra caalame jiraachuu hin barbaadu. Jireenya hundumarra caalu jiraachuu barbaada. Jireenya hundumarra caalu. Phaawulos kutaa macaafa kanaa keessatti jireenya hundumarra caalu jedhee warra Filiphisiitiif jireenyi inni himu jireenya akkamiiti? Jireenya qabeenyaan guutame, jireenya haala garagaraatiin guutame, wanta addunyaa kanaatiin guutame moo jireenya maaliiti? Ergaa kana yogguu barreessu jireenya hundumarra caalu jedheeti. Phaawulos ergamaan Phaawulos warra Filiphisiitiif kan barreessu yaada warra Filiphisiitiif jireenya hundumarra caalaa. Jireenyi kun jireenya hundumarra caaluudha. Jireenyi hundumarra caalu kana jiraachuun qabdani jedhee jireenyi inni isaanitti himu kuni jireenya akkamiiti jennee gaafa kutaa macaafa kana keessatti ilaallee jennu iddoo kanatti akkuma amma dubbifanne amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qaba ture hunduma akka waan gatameetti laakkaa'eera. Bu'aa anaaf qaba laakkaa'eera akka waan gatameetti akka waan badeetti tokkotti laakkaa'eera. Dhuguma iyyuu gooftaa koo Kiristoos Yesuusin beekuun hunduma irra waan caaluuf jedhee dubbata. Hunduma irra waan caaluuf. Gooftaa koo Yesuus Kiristoosin beekuun hunduma irra waan caaluuf. Kanaaf akkana yaada jedhuun guyyaa adhaa wal wajjin barataarra. Jireenya hunduma irra caalu. Jireenya gadi ta'e osoo hin taane jireenya hundumarra ol ta'e. Jireenya hundumarraayyuu ol ta'e. Jireenya kamii irraayyuu jireenya ol ta'e. Jireenya hundumarraayyuu jireenya ol ta'e. Jireenya kamii jennee gaafa ilaallee jenne jireenya birrii, jireenya warqii osoo hin ta'in jireenya Kiristoosin beekuuti. Isa jalqabaatti jireenyi hundumarra caalu jireenya maaliiti jennee gaafa ilaallee jenne jireenya Kiristoosin beekuuti. Phaawulos akkana jedhee dubbata. Jireenyi hundumarra caalu jireenya Kiristoosin beekuuti. Kiristoosin beekuun jireenya hundumarra caaluudha. Hundumarra caalaa. Kiristoosiin beekuun hundumarra caalaa. Isa hunduma kan caalu Kiristoos Yesuusin beekuudha. Isa Waaqayyo Gooftaan macaafa uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti dubbate. Isa Isaayyaas dubbate. Isa afaan raajotaatiin dubbatame.
isa foon uffatee Mariyaamiin keessaan gara addunyaa kanaatti dhufe. Waaqa kan ture foon uffatee gara addunyaa kanaa kan dhufe. Ogummaa Waaqayyoo kan ta'e, dhoksaa Waaqayyoo kan ta'e, guutummaa Waaqayyoo kan ta'e, Waaqayyoon kan hin calanqisiise. Yesuus Kiristoosin beekuun, Yesuus Kiristoosin beekuun jireenya hundumarra caaluudha jedhee dubbata. Namoonni addunyaa kanarratti jireenya hundumarra caala jedhanii jireenyi isaan jiraatanii jireenya isaanitti fakkaate jireenya garagaraa jiraatan garuu waa tokko isinitti himuu barbaada. Jireenyi hundumarra caalu jireenya Kiristoosin beekuuti. Kiristoosin beekuun isa anaaf du'e, isa anaaf fannifame, isa anaaf fannoo irratti ba'e Yesuus Kiristoosin beekuun jireenya hundumarra caalu jedhee erga dubbatee ka'een booda jireenya biraa maalidha? Jireenyi biraa kaminni jedhanii warroonni Filiphisius yegguu gaafatanii waa tokko dubbate. Jireenya bu'aa qabuudha jedhee dubbata. Namni tokko obboloota koo namni tokko jireenya isaa keessatti gaafa jiraatu, namni tokko gaafa jiraatu osoo jiraatu jireenyi nama sanii jireenya hundarra caala jedhamee kan himamu yookiin immoo kan beekamu jireenya bu'aa qabu tokko. Jireenyi bu'aa hin qabne, jireenya faayidaa hin qabne, jireenyi bu'aa hin qabne. Phaawulos yegguu dubbatu kutaa macaafa kanaa keessatti akkana jedhee dubbata lakkoofsa 8 irratti. Akkana jedhee dubbata. Kiristoosin bu'aa koo godhachuudhaaf kuni hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Kiristoosin bu'aa koo godhachuudhaaf jedhee dubbata. Jireenyi hundumarra caalu jireenya maaliiti gaafa jettan? Jireenya kaminni gaafa jettan? Jireenyi hundumarra caalu jireenya kaminni gaafa jettan? Jireenya bu'aa qabudha. Jireenya bu'aa qabudha. Jireenya bu'aa qabu. Jireenyi bu'aa hin qabne obboloota koo jireenya homa hundumarraayyuu gadiidha. Jireenyi hundumarra caalu jireenya bu'aa qabudha. Bu'aa maalii gaafa jenne bu'aa keenya birrii, warqii, wanta addunyaa kanaa osoo hin taane osoo jiraannu jireenya keenya keessatti bu'aadha jennee kan nuti ilaallu Yesuus Kiristoosin gaafa ta'e, Yesuus Kiristoosin yoo ta'e jireenyi keenya sun jireenya hundumarra caaludha. Phaawulos iddoo kanatti yegguu dubbatu waa tokko dubbata. Jireenyi hundumarra caalu jireenya bu'aa qabudha. Ani jireenya hundumarra caalu jiraachuudhaaf jedhe Yesuusin beeke. Isin Yesuusin beekaa? Jireenya hundumarra caalu jiraachuudhaaf Yesuusin bu'aa koo godhadhe. Addunyaa kana hunduma akka waan gatameetti akka kosiitti laakkaa'e Yesuusin bu'aa koo godhe. Bu'aan koo wanna biraa osoo hin taane Yesuus Kiristoosidha. Lallabee bu'aan koo Yesuus Kiristoosidha. Fiigee tajaajilee rukutamee reebamee haala baay'ee keessa dabarsee bu'aan koo qarshii osoo hin taane, bu'aan koo beekamtii osoo hin taane, bu'aan koo Yesuus Kiristoosi. Arrafamee bu'aan koo Yesuus Kiristoosi. Lolamee bu'aan koo Yesuus Kiristoosi. Jireenyi hundumarra caalu jireenya bu'aa qabudha. Bu'aa jireenya Yesuus Kiristoosin godhateedha. Jireenya Yesuus Kiristoosin bu'aa godhateedha. Gooftaan bara keessa naa eebbisu. Waaqayyo jireenya keessa naa eebbisu. Inni sadaffaa fi inni dhumaa jireenya maaliiti? Jireenyi hundumarra caalu jireenya maaliiti jennee gaafa ilaallee jenne jireenya Kiristoosin ta'ee argameedha. Jireenya Yesuus Kiristoosin ta'ee argameedha. Kutaa macaafa kanaa lakkoofsa 9 irratti gaafa ilaallee jenne akkana jedha. Kanaanis ani kan Kiristoosii ta'ee argameera jedha. Kanaanis ani kan Kiristoosii ta'ee argameera jedhee dubbata. Jireenyi hundumarra caalu Kiristoosin ta'anii argamudha. Kiristoosin ta'anii argamuun jireenya hundumarra caaludha. Obboleeyyan koo, obboloota koo, warroota miidiyaa kana hordofaa jirtan guyyaadhaa ergaa tokko isiniif qaba. Maal taatanii jirtan? Ka'eenyu taatanii jirtan? Namni jireenyi isaa hundumarra akka caalu kan isa taasisu wanta inni ta'edha. Wanna inni ta'ee argameedha. Ka'eenyu taatanii argamtaniittan. Waaqayyo kan isaa taane, kan ilma isaa taane, kan hafuura qulqulluu taane akka argamnu barbaada. Sagalee isaatiin taane akka argamu barbaada. Jireenyi hundumarra caalu jireenya Kiristoosin ta'ee argameedha. Phaawulos akkana jedheeti dubbata. Kanaanis ani kan Kiristoosii ta'ee argameera. Maalidhaan? Addunyaa kana akka kosiitti, akka waan gatameetti laakkaa'uudhaan
kan Kiristoosii ta'ee argameera. Kan Kiristoosii ta'ee kan argamu addunyaa kana ta'ee kan addunyaa kanaa ta'ee kan biyya lafaa kanaa ta'ee kan argame osoo hin taane kan Kiristoosii ta'ee kan argameera. Yegguu argan kan biyya lafaa, yegguu argan kan namaa, yegguu argan kan addunyaa kanaa ta'ee kan argamu osoo hin taane kan Kiristoosii ta'ee kan argamu jireenyi isaa jireenya hundumarra caaludha. Fuuldura Waaqayyootti. Obboleeyyan koo Waaqayyoon jireenya kana akka jiraannu barbaada. Waaqayyoon jireenya keenya haa eebbisu. Kiristoosiin beekutti. Kiristoosiin bu'aa keenya godhachuutti. Lallabnee Kiristoosiin bu'aa keenya. Jiraannee jireenya keenya keessatti Kiristoosiin bu'aa keenya. Lallabnee fiinnee Yesuusiin bu'aa keenya. Kan Yesuusii taanee argamuudhaan akka isa eegnu Waaqayyoon barbaada. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Waaqayyoon jireenya keessan haa eebbisu. Mata dureen guyyaadhaa wal wajjin irratti baranne hundumarraa jireenyi caalu, jireenya hundumarra caalu jedhaa wal wajjin baranne jireenyi hundumarra caalu jireenya Kiristoosiin beekudha. Jireenya bu'aa qabudha. Kiristoosiin bu'aa isaa jireenya godhateera. Jireenya Kiristoosiin ta'ee argameedha. Jireenyi kun jireenya hundumarra caaludha. Gooftaan isin haa eebbisu. Jireenya kanaan akka jiraannu Gooftaan nu haa gargaaru. Barri keessan haa eebbifamu. Eebbifama.